Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ashama harkafuun hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isiniin jechaa koomentii kana argitanii jirtanii haati koomentii kanaa maal jetti seetan obboleettiin kiyya kuni hojii isaanii hojjechuun dirqama eega ta'e foddaa yookaan maskootii irraa baasiitii dhiqii naan jetti. Madaamin kiyyaa garuu baay'ee ulfaataa akkamiin godhaa maal naaf hoyyaa jettee obboleettiin kiyya kun jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha akkamitti hubattan seetan akkaataa isinitti hubattan yeroo baay'ee jechuudha. Hojii isaanii hojjechuun hojii hojjechuun dirqama keessan eega ta'e maallaqa keessan immoo gaafachuun mirga keessan gaafan jedharraa viidiyoo kana jalatti san jalatti jechuudha koomentiin kun kanaa barraa'ee obboleettiin kenna kun obboleettii kiyya maasiite hojii isaanii hojjechuun dirqama eega ta'e kanin jedheef jechuudha. Dhugaadhaatu hojii fi eega baate hojjechuu qabda waan hojjedhu siin jedhan hojjechuu qabda. Garuu immoo jechuudha waan humna keetii olii waan ati hin dandeenye hojjedhu siin jechuu miti. Sii galee amma fakkeenyaaf siliindarii gaazii kana ol fuudhuu kan hin dandeenye ati yoo ta'e yoo isaan kan itti si ergan ta'e ati dirqama hojii kee waan ta'eef waan gochuu hin dandeenye san waan ol fuudhuu hin dandeenye dirqama ol fuudhuu hin qabdu. Dirqama ol fuudhuu hin qabdan jechuudha obboleeyyan kee sirriitti naa hubadhaa. Innaa kanaaf waan humna keessanii ol ta'e hojjechuu hin qabdan hin danda'u jechuu dandeessan. Isinii galee ijoolleen baay'een bakka kanatti dirqama kiyyaa na ilaallata jettanii bakka haga mana kana dhufe na ilaallata wanti kamiyyuu wanta ulfaatus ta'e wanta hin dhaqqabnes ta'e jettanii akkasitti cinqamtan hedduu keessantu jira. Ijoolleen baay'een bakka ofii isaaniitiin dhaqqabne fa'a masalaalii dheeraa irra fa'a koraniitiin achirraa fa'a kufanii miidhaman hedduutu jira jechuudha. Sababa sodaa isaanii hin dhaqqabuu hin danda'u yookaan masalaalii kanaayyuu hin sodaadha jedhanii dubbachuu diddaaf jechuudha. Akkasumallee siliindarii gaazii ol fuudhuuf ijoolleen keenya jechuudha sababa itti isin ergan qofaaf fiidanii dirqama kiyyaa maal jedheetiniin ol hin fuudhu jedha. Yoo ol hin fuudhu jedhe maal na godhitti kan jetta sodaa akkasiisan fa'aa waan hin dandeenye sodaa jechaaf jechuudha. Itti uf cinqitan jechuudha. Akkasii miti obboleeyyin kiyya waan hin dandeenye hin danda'u na gargaaraa jedhaani. Dhugaa rabbi amma fakkeenyaaf foddaa maskootii kan isiin baasii dhiqisiin jette san si haa gargaartu. Gizee baastus si haa gargaartu. Gizee deebistus si haa gargaartu. Dhiquu hin dhiixa. Lafa keettee dhiquun sin dhibu. Bishaan itti naqxee saamunaa itti naqxee garuu achirraa ol baasuu fi garuu foddaa kana dhugaadha hojii dhiiraati kun. Yoo jedhu xaragoo hin qulqulleessita achirratti. Hundi keenya achirratti hin qulqulleessina. Garuu irraa baasu san dhiiratu irraa baasa. Dhiiratu deebisee itti godha malee baay'ee ulfaata. Mastaawwatii ulfaataadha foddaan isaanii. Akkuma beekamu jechuudha. Kanaaf isii wajjin na gargaarii jechuu ni qabda jechuudha. Irraa baasisiin jechuu isiin humna keessa madaalte yeroo baay'ee humna keessan ofiin madaalchisinaa. Si'a tokko siliindarii kophaa keessan ol fuutan taanaan sodaa isitti dubbachuu diddaaf. Ol fuutan taanaan yeroo hundumaa zalaalamii haga mana isa keessa jirtan akkasumatti ol fuudhaa deemtan jechuudha. Isinii galee maaliif dursa ol fuutanii agarsiistan taanaan guyyaa lammataa yookaan hin danda'u jettanii isin gaafa san giddii ol fuutanii yookaan bakka isin dhukkubee diidi isin dhukkubee sababa isaatiif gaafa sanuu akkanaa hin dadhabee na dhukkubee jettanii isinirraa hin taqabbalan jechuudha. Hinki jibdi gaafa dura akkamitti ol fuute jedhan. Isinii galee kanaaf jalqabuma waan ol fuudhuu hin dandeenye. Wanti sun ulfaataa yoo beektan ol hin fuudhina. Achumatti dhiisa. Wallaahi achumatti dhiisa. Ana ofii kiyya jechuudha guyyaa takka akkana gangalcheen beeku. Siliindarii san jechuudha. Kanaaf haga namni na gargaarutti kophaa kiyya hin tuqu jechuudha dhaqee. Wallaahi cillaanfadhee dida. Dhugaa rabbi. Kanaaf jechuudha ijoolleen keenya bakka ol hin dhaqqabnes waan akka masalaalii kanneen waan ol fagaatu kanneen isinii galee wanta ol fagaatu masalaalii wanta irra yoo kortan sodaa irraayyuu hin kuftan jechuudha jira. Kanaaf hin dhaqqabu jedhaani. Dhugaa rabbi isaan isin madaalanii isin laaluuf waa hedduutti isin erga jechuudha. Wanta isin dandeenye wanta ulfaatu kanneen humna keessan isin madaaluuf. Innaa humna keessan gaafa argan waan san ol fuutaa gaafa argan. Waan ulfaatu kanneen mana keessatti soofaa isaanii ka'uu ulfaatu kanneen yoo ati dhidhiibdee jette gaafa humna kee argan minxaafii isaanii ka'uu ulfaatu kanneen yoo ati martee ol fuutu ta'e gaafa si madaalan yeroo hunda akkasuma itti si ergan jechuudha. Garuu jalqabarra
ani hin danda'u jettee waan itti himte taanaan bakka akka hin dandeenyetti fudhatan jechuudha. Yeroo baay'ee yookaan si gargaaran yookaan nama si gargaaru fidan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee waan hin dandeenyetti of hin miidhinaa, hin cinqaminaa isiniin jedha. Obboleettiin keenya kun kaa foddaa maskootii irraa baasii dhiqnaan jetteen ulfaataa jettee jirti. Waan akkanaa kanneen nu gargaaraa jedhaan isaan siidhuma isin ajajjusanii na gargaar hin danda'u jedhaan ijoollee qabaatti ijoollee isin gargaarsistu kan ofii isiitii isin gargaartu jechuudha. Dirqamarraa ba'uu qaba yoo jette jechuudha. Kanaaf nutis namaa bara maaliif isaanillee nullee akkuma isaanii nama akka taane ni beekan garuu hojjettuudha yoo jedhaman hin jiraam akka waan hin dadhabnee akka waan sibiilaa wayititti si ilaalan jechuudha. Ati immoo gaafa isaan yoo miidhamteetiin hin jette isaan hadha gassi baasanii boruta biraa si balbala kanaan baasanii balbala isaa kaaniin ta biraa fidan jechuudha. Dhimma kee hin qaban si'i ka miidhamu boru. Kanaaf of eeggachaa jechuudha ijoolleen keenya of eeggataa waan hin dandeenye waan humna keessanii ol ta'e darajaa gabbuusuu irraa of qoxxobaa walla irraa of qoxxobaa. Maa isin ariin humna kee yookaan wanta himi isin miidhamu irra duydi keessan isin citu irra kaleen keessan isin miidhamu irra waan hin dandeenye ol fuutanii haa isin ariitu sawwayya wallaahi. Kanaaf ijoolleen keenya waan hin dandeenyetti of hin dirqamsiisinaa sodaa jiraatiif of hin miidhina. Waan hin dandeenye hin danda'u jedhaani. Oduma arrabni isinii jechuu didu geeddimaan jedhaaniin isiniin jedha. Kanaaf ijoolleen baay'een ni beekaa hin sodaattanii maannaa jedhitti naa lolitti natti iyyitti hin danda'u yoo jedhee yoo jettan namni biraa eenyu tolfuudha ana malee eenyu mana kana jirattanii akkasii sammuu keessan of amansiistanii waan hin dandeenyetti of dirqamsiistanii of hin miidhinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasuma isiniin jedha dirqamaa miti jechuudha waan ulfaatu waan humna keetii olii ol fuudhu seerri kamiyyuu waan hin dandeenye ol fuudhi isiniin jedhu seerri kamiyyuu waan hin dandeenye godhi isiniin jedhu obboleettii kiyya. Kanaaf hojii ofii dandeettu ka humna keetii wal madaalu hojjechuudha malee dirqama yoo isin soofaa kan ol fuudhii baadhu isiin jette baachuu qabdaa hinde. Kanaaf ijoolleen keenya akkasitti hubadhaa isiniin jedha.